Ashamaa kafuunee jala jirtu hordoftoota fi kabajamtoota chaanaalii kee jalatti argamtan bakkoota ta'e nagaa firamanii rabbi sindiraa jiraatu rooni chaanaala kana warra taatan sabiskiraayib laayik gochuudhaan gara maatii keenyaatti dabalamaa. Warroonni duraan achi jirtan ammoo guddaa galatoomaa isiniin jedha. Chaanaalii kana guddifadha. Chaanaaliin kun chaanaalii keessanii keeka ajaa'ibaa nyaata ajaa'ibaa kanneen isiniif qabadhee isiniin dhufaa isiniin jira. Akkuma isin argitan turtiin keessan afaan haa ta'u haga xumuraatitti na hordofaa. Bismillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuunee jirra jirtu bakkoon sibanna gaafaramanii rabbii sindiraa jiraatu. Haadholii viidiyoo haaraa walitti deebinee warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib laayik gochuudhaan gara maatii kiyyaatti dabalama warree dura na qarqaaraa jirtan ammoo laayikii, sheerii, koomentii gaarii akka na jajjabeessuu keessaniin irraa fatinaa isiniin jedha. Egaa haadholii viidiyoo keekaa qabadheetiin dhufee akkamitti akka dalagan turtii keessan na faana ta'u wagga xumura viidiyoo kanaatti yoo laalle walirraa baranna jechuudha. Anuma faana tura. Egaa ka hordoftootaa fi kabajamtoota kee akkuma sitti argitan meeshaa keekaadhaan dalaguuf na barbaachisu qopheeffadheetiin jira. Killee sadii fi vaniliyaa, baking powder, zayitii, sukkaaraa akkasuma geeshiratal burtukaan, asiratal burtukaan akkasuma daakuu jechuudha. Daakuu yookiin daqiiqii jechuudha qopheeffadheetiin jira. Akkamitti akka dalannu walumaan dalannaa turtiin keessan afaana ta'us immoo laayik gochuudhaan wal biraan gaa isiniin jedha. Koomentii gaarii yaada dhugaa warri koomentii gaarii naa kaartan hedduu takka isin galatoofadha. Warri akkasuma laayikii sheerii naa godhaa jirtan guddaa takka naa galatoomaa. Warri garaa isin nyaate soomaa rakkoo hin qabu isiniin jira buleeyyan kiyya. Akkuma argitan zayitiin kuni zayitii burcuqqoo walakkaatii jechuudha. Dursee zayitii itti naqa. Zayitii kallatan naqadha. Erga zayitii kallatan naqee booda killee sadii san itti naqa jechuudha. Takka takkaan itti naqa. Killee kanas dura cabseetiin ilaalee jira jechuudha. Killeen tun naqaadhamoo killee keekaadhaan dalaguuf hin taane yeroo tokko tokko killeen garaa isii keessa sirriin jirtu. Akkasuma sukkaaraa burcuqqoo walakkaa itti naqadha jechuudha. Kanneen ammoo walitti daaka jechuudha. Kallaaxaanii bakkee tokkotti walitti daaka kanneen sadiin dursee jechuudha. Akkuma isin argitan daakaa jira turtiin keessan afaanaa ta'uu gadhuma viidiyoo kanaatti. Hayyee eega jara san walitti daakee akkasuma deebi'eeti meeshaa hafeetti naqadha jechuudha. Kun asiira burtukaana sadii irraa asiira burcuqqoo tokko argadhe jechuudha. Maaliif burtukaanni hedduu asiira hin qabu waan ta'eef asiira jaayisallee fayyadamuu ni dandeettanii. Kana fakkaataa ammallee ni daaka jechuudha itti deebi'ee. Yoo ammoo maashinni salaaxaa isin biratti hin argamne maankaa jechuudha. Maankaa furdaadhaan waliin dhattaniiti fayyadamuu ni dandeettanii jechuudha. Amma sitti ammoo kun quncee burtukaanaa jechuudha. Burtukaana quncee isaa hin uufee jechuudha. Mabsharaadhaan uufee isa maankaa lamatti dabaltan jechuudha. Yoo isatti dabaltanii baay'iftanii daakinaa jechuudha. Maaliif burtukaanni isaa qunceen isaanii hadhaa waan ta'eef keekaa kana isin jala balleessuun mala. Itti isin guddisinaa maankaa lamaatti godhaasi. Maankaa lama san irratti daakinaa sirriitti jechuudha. Xiqqisuma isii maashina kana sochoosaa akkuma waliin dhaamuuf jechuudha. Kun kana fakkaata ala takka qofa rukutee achirraan vaniliyaa itti naqattanii jechuudha. Vaniliyaa maankaa takka itti naqadhee maankaa nyaataa maankaa shoorbaa jechuudha. Malee xiqqoo isinii rukutaa hin guddisu basi xiqqooma jechuudha. Sochiidhuma akka wal naa ga'uuf jechuudha. Kana fakkaataa bifa kanaa erga rukutee seeniyaa jabaa qopheeffadheetiin jira. Wanta itti walitti daakesan hunda asii buusa jechuudha. Akkuma isin argitanii bakka kanatti jechuudha. Kun amma salxaa isaati jechuudha. Maashaallah tabarakallah kalxaa burunkoota akkasiin qabu jechuudha. Kun ammoo daakuudha. Daakuu kana burcuqqoo sadii qopheeffadhe jechuudha. Iyyaan laalaa itti godha jechuudha. Amma namatu itti naqaa jira. Xiqqeessee itti naqadha jechuudha. Walumaan dhaa jechuudha. Maaliif akka inni gadi furdaa ta'e qixxaan taane jechuudha. Keekaa waan ta'eef kun laafaa ta'uu barbaachisa. Kun
kana fakkaataa bifa kanaanii jechuudha. Wanni isin beekuu qabdan baking powder dhumarra jechuudha. Kunis baking powder maankaa nyaataa tokko jechuudha. Egaa hunda wanta hundayyuu itti naqadhee dhumarraa baking powder itti naqee harkuma kiyyaa waliin dha'a jechuudha. Madarabaadhaan waliin dha'a. Maaliif dhumarra itti naqxa'oo jettanii baking powderiin kun awwala raayyoon itti naqee keekaan sun ittiin haadhatu jechuudha. Intifaa kan ta'u waliin bokofu jechuudha. Kana fakkaataa asi seeniyaa qopheeffadheetiin jira. Seeniyaa keessan zayitii jala dibdanii akkasuma gubbaa isaa daakuu naquu qabdan jechuudha. Daakuu irra firfirsitan jechuudha. Seeniyaatti dalaguu eddeessanii maaliif akka keekaan kun achitti hin qabanneef jechuudha. Hayya bifa kanaa itti naqadheetiin jira. Lixeetti qopheesse hunda isaa jechuudha. Waaw maashaallah. Kana fakkaataa amma furunii keessa galchaa. Furunii dursee baneetiin jira jechuudha. Oluma fuudhee furunii qorraa keessa kaa'ee wanti hanganaa itti banuuf hin jiru jechuudha. Furuniin kiyya duraa ho'ee jira darajaa 180 irratti jechuudha. Kana fakkaataa bifa kanaa furunii keessa galcheetiin jira. Walumaan lallaa waan inni ta'u maashaallah keeka ajaa'ibaa ta'a. Isinis akka kanatti daddanii isinitti tolu abdii qabaa. Yaada keessan koomentii jalannaa qooduun dagatinaa jechuudha. Warreen immoo jabaadhuu ittiin ufufinaan jedhaa jirtan guddaa akka galatooma dhugaa. Koomentii gaariis yoo namaa ta'an nama jajjabeessuu ta'a jechuudha. Akkasuma laayikii sheerii yoo namaaf gootan hedduudha kan nama gammachiisa. Laayikii sheerii waliif godha. Kana fakkaataa kunoo bifa kanaan bichaatee jira maashaallah. Amma kuni waan ampuuliin achi keessa waan jiruufi itti gadi fee jechuudha hedduu. Kunoo kana fakkaataa. Bakka kana keessaa keessaan baasuu jedhaan jira. Kun ammoo sikkiinatti naqee ilaaluu bichaatee jira jechuudha. Akkamitti akka bichaate yeroo ilaaltan sikkiinaan gadi yoo waraantan sikkiinni sun albeen sun qulqulluu yoo keessaa baate keessaan kun bichaate jedhama jechuudha. Maashaallah kana fakkaata kunoo bifa kanaan bichaatee jira. Waaw maashaallah hedduu bareeda hedduu namatti tola. Egaa waa arabii wajjin shaayii wajjin wanta barbaadda wajjin nyaachuu dandeessa. Fakkaatii hojjetoota kiyyaa mee amma wajjumaa murree ilaallaa maal akka ta'u maal akka fakkaatu jechuudha. Viidiyoo har'aa akkasinitti tolu abdii qabaa. Yoo isinitti tole immoo isin laayikii keessanii fi sheerii keessanii na gammachiisaa isiniin jedha. Akkasuma koomentiidhaani. Waaw maashaallah kana fakkaataa waan wajjin turtaniif guddaa galatoomaa. Gara viidiyoo biraatii walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.